Nageenyi Waaqayyoo hunduma keessaniif iddoo isin jirtanitti isiniif haa baay'atu obboloota koo. Akkam jirtu nagaa keessanii Waaqayyoon Abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiif galanniif ulfinni guddaan karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan isaaf haa ta'u. Warra lubbuudhaan jiraatee yeroo kana ga'u sana godheef maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu jechaa har'a qorannaa keenya waa'ee mana qulqullummaa waliin ilaalaa jirru keessatti kutaa itti aanu yookiin kutaa 8ffaa isaadha har'a kan waliin ilaallu. Amma yeroo kana kan waliin itti fufnu ta'a. Kutaa darbe keessatti waa'ee buddeen ilaalchaa yookiin gabatee buddeen ilaalchaa maal akka inni bakka buulaallee turre. Buddeen ilaalchaa eenyuun akka agarsiisu maal akka bakka bu'u ilaallee turre. Har'a immoo kan waliin ilaallu kutaa qulqulluu keessatti wantoota sadan argaman keessaa buddeen ilaalchaa kutaa darbe keessatti akkuma ilaalle har'a immoo kan waliin ilaallu baattuu ibsaa kan jedhu waliin ilaalla. Mee gara sanatti utuu hin darbin fuula Waaqayyoon duratti haala nuuf mijateen dhiyaannee kadhata gabaabaa godhannee jalqabna hin kadhanna. Samaayii qulqulluu irra jiraattu Waaqa abboota keenyaa, Waaqa tokkicha isa dhugaa, si galateeffanna abbaa keenya jaalala addaa nu jaallatteef yeroo kana sanuuf laatteef si galateeffanna. Maqaa ilma kee Yesuusiin bara baraan galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kanas fuula kee nu jirra cubbamoonni wallaalonni dhaboonni ijoolleen kee ilma kee isa qulqulluu isa tokkicha isa nuuf jettee aarsaa goote ilaaliitii yeroo kana cubbuu keenya ati nuuf dhiisi. Hafuura kee nuuf ergi, hafuura kee nu guuti, nu qulleessi, nu mallatteessi. Dubbii kee ati nuuf ibsi. Dubbiin kee hafuura keetiin ifa. Adaraa hafuura kee nuuf ergi, dubbii kee kana ati nu hubachiisi. Dubbii kee hubachuu qofaa miti, dubbii kanaan cubbuu akka moonuuf, dubbii kanaan biyya lafaattiif ifa akka taanuuf maqaa Yesuusiin adaraa ati addaan nu baasi. Yeroo keenyaaf hundumaarratti ulfaadhu waan hundumaattuu fedhi kee nuuf haa ta'u. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiif jedhi yaa qulqulluu abbaa. Ameen. Tole Waaqayyoon guddaa gaarii goonee galateeffanna. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan ulfaate haa ta'u jechaa. Akkuma amma jedhee wanti yeroo kana waliin ilaallu mata dureen isaa baattuu ibsaadha. Baattuu ibsaa. Wantoota yookiin immoo kutaa qulqulluu keessatti wantoota argaman sadan keessaa har'a kan waliin ilaallu baattuu ibsaa kan jedhudha. Baattuun ibsaa akkuma asirratti agartan kana damee sadi kan qabu. Sadi garanaaf garasiin jechuudha. Sadii garanaan, sadii immoo garanaan kan jiru, walakkeessi immoo tokko kan jiru torbadha jechuudha. Baattuun ibsaa torbatu jira jechuudha. Mee gara macaafa qulqulluu deemnee waliin haa ilaallu. Seera Ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irraa yeroo dubbifnu akkas jedha. Ati warqee qullaa irraa baattuu ibsaa tolchi. Baattuun ibsichaa warqee tumame irraa haa hojjetamu. Miilli isaa, somaan isaa, qolli isaa, xoofoon isaa, daraaraan isaas isumarraa haa ta'uu jedha. Warqee qullaa irraa maal godhi? Baattuu ibsaa tolchi jedha. Wantoonni godoo qulqullaa keessatti argaman hundi isaanii akkuma kan ilaalle muka laaftoo irraa tolfamaniitu waan nama ajaa'ibu muka laaftoo irraa tolfamaniitu warqeen itti tumama ture. Inni kun garuu ofuma isaatii warqee irraadha kan inni tolfame. Warqee qullaa irraa tolfame. Warqee qullaa irraa maal godhe? Baattuu ibsaa tolchii jedhe. Maaliif? Yoo laaltanii macaafa qulqulluu keessatti macaafni qulqulluun maal jedha? Waaqayyo ifa jedha ofuma isaatii.
Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa tokko dubbifnu guutummaa isaa dubbisaa lakkoofsa 4-5 naannoo sana akkaataa yoo dubbiftan yoo dogoggoruu baadhee Waaqayyo ifa jedhe. 4-5-6-7 itti dubbiftan. Waaqayyo ifa jedha. Ifa homtinuu keessa itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Namni cubbamaan itti dhiyaachuu kan hin dandeenye. Ifa guddaa ifa namni itti dhiyaachuu hin dandeenye. Namni cubbamaan itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Waaqayyo ofii isaatii ifadha. Waaqayyo ofii isaatii ibidda. Ifa kan cubbuu balleessu, kan cubbuu xabbaluudha. Baattuun ibsaa liddaatti maalidha? Warqee qofaa irraa tolfame. Muka laaftoo irraa tolfamee warqee itti tolfame miti. Maal irraa tolfame? Warqee qullaa irraa tolfame. Kanaaf baattuun ibsichaa warqee tumame irraa haa hojjetamu. Miilli isaa, somaan isaa, qolli isaa, xoofoon isaa, daraan isaas isumarraa haa ta'u jedhe. Haa ta'u jedhe. Lakkoofsa 32 itti fufnee yommuu ilaallu akkas jedha. Cinaacha isaa gara lamaanitti damee ja'a. Dameen ibsaa 3 gara tokkotti. Dameen ibsaa 3 immoo gara kaanitti haa baafamu. Lakkoofsa 27. Ibsaa torba tolchi akka ibsaan iddoo isaa fuula isaanii dura jiru sanatti ibsaniif baattuu sanarra maal godhi dhadhaabii jedhe. Baattuun ibsaa warqee irraa tolfamee ibsaatu achirraa dhadhaabama. Ibsaatu achirra dhadhaabama. Damee 3 garanaan, damee 3 garasiin. Ja'a jechuudha. 3 garanaan, 3 garanaan. Tokko immoo gidduudhaan jira. Akka ittiin meeqadha? Baattuu ibsaa 7 jechuudha. Baattuu ibsaa 7 jechuudha. Baattuun ibsaa iddoo qulqulluu keessaa karaa kibbaa yookiin immoo gara mirgaa godoo qulqullaa'aa kaa'amee ture. Yoo ilaaltan kutaa qulqullootaa keessa iddoo argama Waaqayyoo godhamee yeroo akkas mana qulqullummaa keessa ilaalamu karaa kibbaa wanti jiru yookiin karaa mirgaa godoo qulqullaa'aa sanaa wanti jiru maalidha? Baattuu ibsaa warqee irraa tolfamedha. Seera boqonnaa 40 lakkoofsa 24 irratti akkas jedha. Baattuu ibsaas fuullee gabatichaatiin karaa gara mirgaa godoo sanaa dunkaana itti wal ga'an keessa kaa'e jedha. Eessaan? Gara mirgaa godoo sanaa yookiin karaa kibbaa jechuudha. Tole, baay'ee gaarii. Lakkoofsa 25 irratti yeroo dubbifnu akkas jedha. Ibsaas akka Waaqayyo isa abboometti Waaqayyo dura baatticha irra hin dhaabedha. Baatticha irra hin dhaabee jedha. Kanaaf baattuun ibsaa maaliif barbaachise? Baattuun ibsaa yeroo hundumaa ibsaan isarra naqamee akka ifuufidha. Tole, bara keenyatti yeroo finnu, gara keenyatti yeroo finnu, yeroo keenyatti yeroo finnee jennu ibsaan maal bakka bu'a? Akkuma buddeenni ilaalchaa Yesuus Kiristoosiin bakka bu'e. Yesuus Kiristoosiin akkuma inni bakka bu'e. Ibsaan maal bakka bu'a? Inni ilaala. Buddeen ilaalchaa yeroo rabbi akkuma ilaalle buddeen ilaalchaa sagalee Waaqayyoo, dubbii Waaqayyoo yeroo hundaa nyaachuu akka qabnu. Dubbii Waaqayyoo isa Kiristoos isa buddeen jireenyaa ta'e, buddeen jireenyaa Kiristoos akka ta'e, dubbii Waaqayyoo buddeen jireenyaa yookiin Yesuus Kiristoos akka ta'e ilaallee ture. Ibsaanis eenyu? Ni ilaalla. Macaafa Faarfannaa boqonnaa 119 lakkoofsa 500 irraa yeroo ilaallu akkas jedha. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha, daandii koo irrattis maal taa'edha? Inni ifaa jedha. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha, daandii koo irrattis inni ifaa. Kanaaf ibsaan dubbii Waaqayyoodha. Ibsaan sagalee Waaqayyoo bakka bu'a. Bara sabni Israa'el lafa onaa keessa deemaa turan mana qulqullummaa keessaan Waaqayyo isaan gidduu jiraachaa ture, isaan geggeessaa ture.
har'ammoo karaa hafuuraa ija hafuuraatiin karaa hafuuraa nuun immoo wanta achi keessatti kallattiidhaan ture wanta achi keessatti fakkeenyaan ture har'a kallattiidhaan wanti inni bakka bu'u wanti dhugaan har'a waan irra keessa jirudha. Kanaaf ibsaan maalidha? Sagalee Waaqayyoo yookiin dubbii Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos gooftaan keenya dubbii abbaa isaatiitiin Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 24 yoo dubbiftan, Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 19 yoo dubbiftan, boqonnaa 7 lakkoofsa 16 yoo dubbiftan, Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 49 hanga 50 yoo dubbiftan, Kiristoos dubbii abbaa isaatiitiin gara biyya lafaa dhufe. Inni dubbii ofii isaatiin dubbanne, dubbii abbaa isaatiin. Dubbii Waaqayyoo uumaan ibsaadha. Sababa dubbii abbaa isaatiitiin gara biyya lafaa dhufeef jecha dubbii abbaa isaatii ibsaa isa ta'e dubbii abbaa isaatiin gara biyya lafaa waan dhufeef Kiristoos ifa biyya lafaa ture. Kiristoos maal ture? Ifa biyya lafaa ture. Kanaaf Wangeela Yohaannis 8:12 irratti yeroo dubbifnu akkas jedha. Yesuus ammas namootatti dubbate, ani ifa biyya lafaati. Namni na duukaa bu'u ifa jireenyaa hin qabaata malee dukkana keessa hin adeemu isaaniin jedhe. Namni na duukaa bu'u maal godhe? Ani ifa biyya lafaa waan hin ta'eef dukkana keessa hin adeemu. Maal qabaata malee? Ifa jireenyaa hin qabaata malee jedhe gooftaan keenya. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ifa biyya lafaati. Ibsaan sagalee Waaqayyoo ta'eetu jiru. Yesuus Kiristoos ifa biyya lafaa ta'uu isaa agarsiisa. Yesuus Kiristoos ifa biyya lafaa ta'uu isaa agarsiisa. Ibsaa sagalee Waaqayyoo isaa karaa Kiristoosiin biyya lafaa kanatti ife jechuudha. Wangeela Yohaannis 9:5 irratti yeroo dubbifnu akkas jedha. Biyya lafaa keessa amman jirutti ani ifa biyya lafaati jedhe. Biyya lafaa keessa amman jirutti ani ifa biyya lafaati jedhe gooftaan keenya. Sababni isaa maaliif? Dubbiin Waaqayyoo sagaleen Waaqayyoo inni ibsaa ta'e Kiristoos sagalee Waaqayyoo sana dubbii abbaa isaatiidhaan gara biyya lafaa waan dhufeef dubbii abbaa isaatii qabatee waan dhufeef dubbii ofii isaatii osoo hin taane dubbii abbaa isaatiitiin dubbachaa waan tureef dubbii abbaa isaatii gara biyya lafaa kanatti fidee waan dhufeef Kiristoos ofii isaatii maalidha? Ifa biyya lafaa ture. An biyya lafaa kana keessa amman jirutti ifa biyya lafaati jedhe. Biyya lafaa kana keessa amman jirutti ani ifa biyya lafaati jedhe. Wangeela Yohaannis 12:46 irrattis akkas jedha. Eenyullee kan anatti amanu dukkana keessatti akka namnetti ani ifa ta'ee gara biyya lafaa kanaa dhufeera jedhe. Eenyullee kan anatti amanu dukkana keessatti akka namnetti Kiristoos ifa biyya lafaa ta'ee gara biyya lafaa dhufe. Kanaaf warri dubbii isaa kanatti amanan dubbii inni jedhetti warri amanan akkuma Kiristoosiin ifa biyya lafaati. Akkuma Kiristoosiin maalidha? Ifa biyya lafaadha. Okay. Dubbii sanniin keessaa tokko Kiristoos maal jedhe? Waan tokkichi waan dhugaan Waaqayyoo abbaa yookiin abbaa isaa akka ta'e Wangeela Yohaannis 17:3 irratti dubbate. Yesuus Kiristoos immoo ilma Waaqayyoo abbaa, ilma abbaa akka ta'e ofii isaatii ilma abbaa isaatii akka ta'e abbaa isaa keessaa akka ba'e dubbate. Namni dubbii kana amanu dukkana keessa adeemu. Namni dubbii kana fudhatu ifa jireenya bara baraa qaba. Ifa jireenya bara baraa qaba. Warra akkasii ifa biyya lafaati. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Isin ifa biyya lafaati jedhe Kiristoos. Ifa biyya lafaa ta'uu kan danda'u kan garuu akkuma Kiristoos dubbii abbaa isaatiitiin jiraatee biyya lafaa kanarratti dubbii abbaa isaatiitiin jiraatee ifa biyya lafaa ta'e warri dubbii Kiristoosiin amanan akkuma inni biratti warri amanan biyya lafaa kanarratti isaan ifadha. Isaan maalidha? Ifadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irrattis akkas jedha. Hiikkaan urjoo torban harka koo mirgaa keessatti argitee
akkasumas baattuuwwan ibsaa warqee irraa hojjetaman torbanii dhokataa ture. Amma garuu urjoonni torban ergamoota waldoo torbaniiti. Baattuuwwan ibsaa torbanis waldoo torban sanatti in hiikamaa jedheen. Baattuun ibsaa waldoo torban. Ibsaan sagalee Waaqayyoodha. Gaafa nuti waldoo torban keessaa waldaa Laodooqiyaa isheetu buraadha. Gaafa nuti baattuu ibsaa dhugaa taanee jennu, gaafa nuti sagalee Waaqayyoo dhuguma amannee akkuma Kiristoos jedhetti amannee biyya lafaa kanatti ibsinu nu ifa biyya lafaati. Kanaaf baattuun ibsaa maal bakka bu'aa? Yesuus Kiristoos ifa biyya lafaa ta'uu isaa bakka bu'a. Akkuma kana warri dubbii isaatti amanan ifa biyya lafaa ta'uu isaanii agarsiisa. Ibsaan immoo maal? Sagalee Waaqayyoodha. Sagalee Waaqayyoodha. Kiristoos ifa biyya lafaa ture. Baattuu dubbii Waaqayyoo ture biyya lafaa kanarratti. Nullee har'a baattuu sagalee Waaqayyoo isa dhugaa yoo taane dhuguma dubbii isaatti akkuma dhiyeetti sagalee isaatti yoo amanne nullee ifa biyya lafaa. Ibsaan sagalee Waaqayyoodha jechuudha. Ibsaan sagalee Waaqayyoodha. Baattuun ibsaa immoo warra sagalee sana biyya lafaatti ibsanii biyya lafaadhaaf ifa ta'anidha jechuudha. Kun waan murteessaadha. Obboloota koo har'a isin ifa biyya lafaadhaa, ani ifa biyya lafaadhaa. Dubbii kana keessatti waan of sakattaanee of qorree of ilaallutu jira. Innis maal inni? Ibsaan baattuu ibsaa kan inni irra jiru, ifuudhaaf maaltu barbaachisa ture? By the way, ibsaan kun yeroo hundaa ifa, si'a tokko illee nama. Ibsaan kun yeroo hundumaa ifa, si'a tokko illee maaliif ta'u? Si'a tokko illee nama. Kanaaf maadha hundee Luqaas boqonnaa 2:35 yeroo dubbifnu ifni keessan yeroo hundumaa namoota duratti haa ifudha. Ibsaan keessa yeroo hundumaa namoota duratti maal haa ta'uudha? Haa ifuu jedha. Amma ibsaan kun yeroo hundaa ifuudhaaf maaltu barbaachisa ture? Cuunfaa ejersaatu barbaachisa ture yookiin dhadhaa nuugii yookiin cuunfaa ejersaa jechuudha yookiin immoo zayita kanatu barbaachisa ture. Leewwota boqonnaa 24:2 irratti akka 2 irratti ibsaan yeroo hundumaa akka boba'utti namoonni Israa'el cuunfaa ejersaa isa calamaa siif akkasiif fidaniif ajaji. Aaroon dunkaana walgahii keessatti golgaa dhuga baattuu sanaa duubatti galgala amma ganamaatti ibsicha yeroo hundumaa ana Waaqayyo duratti toora galchee haa eegu. Kunis dhaloota hamma dhalootaatti seerrata bara baraa haa ta'u jedhan. Kanaaf dubbiin murteessaan ibsaan sun ifuudhaaf baattiin isaarratti ibsaan sun ifuudhaaf maaltu barbaachisa? Cuunfaa ejersaatu barbaachisa. Cuunfaa ejersaatu barbaachisa. Yeroo hundumaa ifuudhaaf ibsaan yeroo hundumaa akka ifu jechuudha. Maal itti nammuu qaba? Cuunfaa ejersaatu itti nammuu qaba. Yoo cuunfaa ejersaa qabaanne ibsaan sun hin dhaama. Seera boqonnaa 27 lakkoofsa 2 irratti akka jedha. Ibsaan yeroo hundumaa akka boba'utti Israa'eloonni qodaa ibsaatiif cuunfaa ejersaa isa calamaa akkasiif fidaniif ati ajajii jedhe. Kanaaf akkasumaan ofii isaatiin ifaa ture miti. Maal ture? Cuunfaa ejersaatti nammaa ture. Amma dubbiin murteessaan Aaroonii hangafni lubbaadhaa cuunfaa ejersaa sana ibsaa sanatti naqee yeroo hundumaa ibsaan sun maal ta'a? Ifa ture. Ibsaan sun cuunfaa ejersaatiin yeroo hundumaa maal ta'a? Ifa ture. Amma dubbiin murteessaan obboloota koo har'a kun maal agarsiisa? Maal bakka bu'a? Cuunfaan ejersaa yookiin zayitiin hafuura qulqulluu bakka bu'a. Zayitiin dibataa yookiin cuunfaan ejersaa inni ittiin ibsaan kun ifaa ture mana qulqullummaa keessattuu addanchisan ifaa ture maal bakka bu'a? Hafuura qulqulluu bakka bu'a. Macaafa qulqulluu keessatti yoo ilaalle Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti akkas jedha. Ati qajeelina jaallattee jalina jibbite. Kanaaf Waaqayyo kee Waaqayyichatu si dibee
dibata gammachuu kanaanis warra si wajjin jiran irraa si caalchisee jedha. Okay. Waaqayyo abbaan dibata gammachuudhaan oil of gladness jedha. Dibata gammachuudhaan ilma isaa dibe. Dibata gammachuudhaan ilma isaa Yesuus Kiristoosin dibe. Dibanni gammachuu kun maal? Yoo laaltanii hojii ergamootaa boqonnaa 10:38 irratti Waaqayyo Yesuus nama Naazireet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute. Inni naanna'ee hojii gaarii akka hojjete seexanaan kan cunqurfaman akka fayyise Waaqayyo isaa wajjin akka tures beekamaadha. Kanaaf dibanni inni Yesuus Kiristoos ittiin dibame maalidha jechuudha. Inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ittiin dibame maalidha? Hafuura qulqulluudha jechuudha. Hafuura qulqulluudha jechuudha. Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 2:87 hafuurichi qulqulluun hafuura qulqulluun dibata. Inni dibata jedhamee kun hafuura qulqulluudha jedha. Kanaaf hafuurri qulqulluun kan ittiin dubbiin Waaqayyoo maal ta'u? Dubbiin Waaqayyoo ifuudha jechuudha. Kan ittiin dubbiin Waaqayyoo ifuudha jechuudha. Zayitni dhadhaan nuugi cuunfaan ejersaa macaafa qulqulluu keessatti maalidha? Hafuura qulqulluu bakka bu'aa jechuudha. Bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo ibsaa inni ta'e sagaleen Waaqayyoo ifuudhaaf hafuura qulqulluu nu barbaachisa jechuudha. Hafuura qulqulluu nu barbaachisa jechuudha. Dubbii Waaqayyoo yeroo hundumaa dubbisna garuu nu keessaan ifuudhaaf hafuura qulqulluun hafuurri Waaqayyoo baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Ifa keetiin ificha argina inni jedhame isa kana jechuudha. Dubbii Waaqayyoodhaan dubbii Waaqayyoo hubachuu, hafuura Waaqayyoodhaan dubbii Waaqayyoo hubachuu, hafuura Waaqayyoodhaan guutamnee yeroo hundumaa dubbii Waaqayyoo hubachuu, hafuura Waaqayyoodhaan guutamnee dubbii kana biyya lafaatti maal gochuu ibsuu jechuudha. Dubbii Waaqayyoo yoo hafuura qulqulluudhaan hin geggeeffamne ta'e dubbisuun keenya akkasumaani. Dubbii Waaqayyoo of keessaa qabaachuun keenya akkasumaanidha. Yoo maal hin taane yoo hafuura qulqulluudhaan hin geggeeffamne ta'e. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyoo ifa jedha. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo abbaa ifa jedha. Waaqummaa keessatti ifa kan ta'e abbaaf ilma qofa. Hafuurri qulqulluun dibata. Hafuurri qulqulluun kan ittiin ifuun danda'amudha jechuudha. Kiristoos biyya lafaa kanarratti kan inni ittiin ifa ta'e hafuura abbaa isaatiitinidha. Nullee hafuura yookiin dibata cuunfaa ejersaa ta'e dibata kanaanitu biyya lafaatti sagalee Waaqayyoodhaan ifuu dandeenya jechuudha. Sagalee Waaqayyoo dubbifnee qo'annee sagalee Waaqayyoo nyaannee yeroo hundaa biyya lafaa kanatti ifuu kan dandeenyu hafuura isaatiin guutamneeti. Kanaaf hafuurri kun dibata. Hafuurri kun hafuura Waaqayyoodha. Hafuurri kun hafuura Kiristoosi. Malee dibata ta'e hafuura Waaqayyoo abbaan ilma isaa ittiin dibe. Ilma isaa ittiin dibnaan immoo ilmi isaa biyya lafaatti ifa ta'edha. Malee Waaqa of danda'a qaama qabu kan biraa miti. Hafuurri qulqulluun hafuura Waaqayyoo abbaa kan ilma isaatiif kennedha. Har'allee hafuura isaa irraa fudhachuu qabna nuti. Hafuura isaa irraa yoo fudhanne biyya lafaa kanatti ifa ta'uu dandeenya. Kun dubbii baay'ee murteessaadha. Kanaaf obboloota koo wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 1-3 yoo ilaaltanii durboota kurnantu jira. Durboonni kurnan kunneen 5 gowwoota 5 abshaalota. Warra abshaalonni dhadhaan yookiin zayita ibsaa isaaniif barbaachisu qopheeffatanii qabu turan of argaa. Warri gowwoonni garuu hin qaban turan. Gaafa dhirsi misirroo dhufee ba'aa simadhaa jiran warri gowwoonni erga yeroo darbeen booda yeroo bitachuu hin danda'amnetti dhaqanii warra abshaalotaan nuu kennaa jedhan. Seenaa isaa dubbisaa. Kun maal hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu kanaan har'a guutamuu qabna. Hafuura Kiristoos irra guutamuu qabna. Yoo akkas ta'uudhaa baate amalli keenya jijjiiramuu danda'u. Erga yeroo tokko yeroo darbeen booda yeroo ta'e tokko fuulduratti dhufaa jira. Erga yeroo darbeen booda yeroo itti bitachuu hin danda'amne
Yeroo itti hafuura Kiristoosin fudhachuu hin danda'amne. Yeroo itti gara isaatti deebi'uu hin danda'amne. Yeroo itti qofaaf jira. Har'a damnee hafuura Kiristoosin haa fudhannu obboloota. Kanaaf sagalee raajii akkeedha. Zaayitiin jedha. Kiraas objektileessanii fuula 406 keessa sadaffaa akkeedha. Zaayitiin mallattoo hafuura qulqulluuti jedha. Itti fufee akkeedha. Hafuura Waaqayyoo malee jedha fuula 408 keessa sadaffaa irratti. Hafuura Waaqayyoo malee beekumsi dubbii isaa gatii yookiin faayidaa hin qabu. Yoo hafuura Waaqayyoo hin qabaanne. Dhugaa seenaadhaan beekuun kan hafuura qulqulluudhaan hin deeggaramne lubbuu dammaqsuu yookiin garaa qulqulleessuu hin danda'u. Namni tokko abboommootaa fi waadaa macaafa qulqulluu waliin wal beekuu danda'a ta'a. Garuu hafuurri Waaqayyoo dhugaa sana gara qalbiitti yoo hin fidin amalli hin jijjiiramu. Ifa hafuuraa malee namoonni dhugaa dogoggora irraa gargar baasanii beekuu hin danda'an. Qorumsa seexanaa isa humna qabu jalattis ni kufuu jedha. Kanaaf hafuura Waaqayyoo malee dubbii Waaqayyoo akkasumatti seenaadhaan beekuun faayidaa hin qabu. Faayidaa hin qabu. Hafuurri Waaqaa dubbii sana nu keessaa ibsuu danda'u qaba. Kun waan baay'ee murteessaadha. Har'a hafuura Kiristoosin fudhattanii dubbii Waaqayyoo of keessaa ibsuudhaan hafuura qulqulluudhaan of keessaa ibsuudhaan biyya lafaa ifataa jirtu moo biyya lafaa ifataa jira moo iddoo biraa jiru haala kan biraa keessa jira. Waan kana qorree faayidaadha. Kanaaf baattuun ibsaa Kiristoosin bakka bu'a. Kiristoos ifa biyya lafaa ta'uusaa nuti illee ifa biyya lafaa ta'uu keenya bakka bu'a. Baattuun ibsaa. Ibsaan sagalee Waaqayyoo bakka bu'a. Nuti sagalee kanaan biyya lafatti fuudhaaf immoo hafuura Kiristoosin guutamuu qabna yeroo hunda. Yeroottis yeroo malee. Ganamaaf galgala yeroo hunda sagalee Waaqayyoo nyaachuudhaan buddeen ilaalchaa isa ta'e sana. Buddeen jireenyaa isa ta'e sana. Sagalee Waaqayyoo nyaachuudhaan akkuma buddeen ilaalchaa yeroo hundaa gabatee buddeen ilaalchaa jiru. Buddeen kana immoo sagalee Waaqayyoo akkuma ta'e yeroo hundaa nyaachuu qabnu. Nyaachuun qofti faayidaa hin qabu. Maal gochuudha? Biyya lafaatti maal gochuu? Ibsuudha jechuudha hafuura Waaqaatiin guutamne. Kun buddeen ilaalchaa fi baattuu ibsaa kutaa qulqulluu keessa jiraniin waan baroota guddaa nuuf kennudha. Inni itti aanu waan namatti murreerra. Inni itti aanu maalidha? Iddoo aarsaa ixaanaadha. Maali obboloota koo? Iddoo aarsaa ixaanaa. Iddoo aarsaa ixaanaa yommuu ilaallu seera ba'uu boqonnaa 31 irratti akka jedha. Iddoo aarsaa ixaanii irratti aarfamu kanaaf torraa tolche. Naannoo isaa hundumaatti irra keessa isaatti bukkee isaatti gaanfa isaattis warqee qullaa uffisi. Naannoo isaatti sabbata warqee hojjedhu jedha. Lakkoo torbarratti akka jedha. Lakkoo torbarratti. Aaroon ganama isarratti ixaana foolii tolu aarsaa haa dhiyeessu. Inni yeroo ibsaa tolchutti aarsaa sana maal haa godhu? Haa aarsu jedha. Iddoo aarsaa irratti ixaanatu aarfama. Ixaanatu aarfama. Ixaana akkamiin? Ixaana fooliin isaa tolu. Fooliin isaa tolu. Maa inni ixaanni kun? Ixaana kana aarsuu maaliif barbaachisa? Iddoo aarsaa irratti ixaanatu aarfama. Maa inni ixaanni? Ixaanni kan inni bakka bu'u kadhata warra Waaqayyoo qulqullaa'anii fi qajeelummaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosin bakka bu'a. Kadhata warra Waaqayyoo qulqullaa'anii fi qajeelummaa Kiristoos isa kadhata keenyatti dabalamee fuula Waaqayyoo duratti nuuf kadhanni keenya akkasumas godhu bakka bu'a ixaanni. Ixaanni tokko maal bakka bu'an jedhe? Kadhata bakka bu'an jedhe. Kadhanni keenya garuu akkasumaanidha fuula Waaqayyoo abbaatti. Yoo maal ta'u baate? Yoo qajeelummaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosii wajjin walitti makamuudhaa baate. Mee gara macaafa qulqulluu adda. Macaafa qulqulluu keessatti macaafa faarfannaa boqonnaa 141 lakkoofsa 2 irratti akka jedha. Kadhanni koo akka ixaana aarfamuutti harka koo gara kee ol qabuun koos akka aarsaa galgalaatti sirratti
naaf haa fudhatamu jedha. Mul'ata Yohaannis 5:8 irratti akkeedha. Yommuu inni caaficha fudhates uumamni lubbuu qaban arfan maanguddoon 20 arfanis hoolicha duratti hin gombifaman adda addaan kiraaraa fi qodaa ixaana itti aarsan isa warqee irraa hojjetame of harkaa qabu. Ixaanni qoricha keessa guutee ture. Innis kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'aniiti jedha. Ixaanni maalidha? Kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'aniiti. Mul'ata Yohaannis 8 irratti akkeedha. Ergamaan Waaqayyoo kan biraa tokkos qodaa ixaanatti aarsan isa warqee irraa hojjetame baatee dhufee iddoo aarsaa dhaabate. Iddoo aarsaa warqee irraa hojjetame isa teessicha fuulduraa sana irratti kadhata warra Waaqayyoo qulqullaa'anii hundumaa wajjin akka inni dhiyeessuuf ixaanni baay'een ergamichatti hin kenname. Kadhata isaanii fi ixaana walii wajjin jechuudha. Aarri ixaanichaas kadhata warra Waaqayyoo qulqullaa'anii wajjin harka ergamaa sanaa keessaa gara fuula Waaqayyootti maal ta'e jedha? Maal ta'e jedha obboloota koo? Ol ka'ee jedha. As keessatti yommuu ilaallu ixaanni tokko maal bakka bu'a? Kadhata bakka bu'a. Kadhanni immoo ixaanaa wajjin ol ba'a gara teessoo Waaqayyootti. Amma ixaanni kun maal jedhee kan inni bakka bu'u? Tokko kadhata warra Waaqayyoo qulqullaa'anii bakka bu'a. Lama kan inni bakka bu'u qajeelummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ixaanni foolii gaarii, urgaa gaarii qaba. Foolii gaarii, urgaa gaarii kan ta'e eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 25 irratti akkeedha. Kanarraa kan ka'es inni yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf waan jiraatuuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra karaa isaa gara Waaqayyootti dhiyaatan hamma dhumaatti fayyisuu hin danda'a. Efesoon 5:2 Kiristoos akkuma nu jaallate isinis immoo jaalalatti jiraadhaa. Inni aarsaa fooliin isaa tolu qaama Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee of kenneera. Aarsaan fooliin isaa tolu eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Ixaanni fooliin isaa tolu, aarsaan fooliin isaa tolu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf qajeelummaan isaa, tolli isaa kadhata keenya wajjin walitti dabalamee fuula Abbaa nuuf qaqqaba. Kanaaf karaa Kiristoosiin kadhachuun kan barbaachisuuf, maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhachuun kan barbaachisuuf, qajeelummaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaan qajeelummaa isaa ilaalee kadhata keenya nuuf dhaga'a malee qajeelummaa keenya miti. Tolli keenya moofaa abaarsaati jedha Isaayyaas. Nu qajeelummaa hin qabnu, nu tola hin qabnu. Kanaaf kutaa qulqulluu keessatti maal agarra? Kutaa qulqulluu keessatti buddeen ilaalchaa, baattuu ibsaa, iddoo aarsaa taanaa. Buddeen ilaalchaa maal? Dubbii Waaqayyoo yeroo hundaa nyaachuu qabnu, ganamaaf galgala yerootti yeroo malee nyaachuu akka qabnudha. Baattuun ibsaa maal? Buddeen sana nyaachuu qofaa miti, sagalee Waaqayyoo nyaachuu qofaa miti. Baattuun ibsaa sagalee Waaqayyoo kana nyaannee hafuura Kiristoosiin guutamnee jechuudha. Yeroo hundaa biyya lafaatti ifuu qabna jechuudha. Amalli keenya jijjiiramuu qaba jechuudha. Kana qofa miti. Ixaanni maal? Ixaanni kadhataa fi qajeelummaa Yesuus Kiristoos bakka bu'a. Yeroo hundaa kadhachuu qabnu. Yeroo hundaa kadhachuu qabnu. Qajeelummaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin fuula Waaqayyoo Abbaatti dhiyeeffachuudhaan maqaa Yesuus Kiristoosiin Abbaan kadhachuudhaan karaa Kiristoosiin Abbaan irratti dhiyaachuudhaan yeroo hundaa kadhachuu, yeroo hundaa sagalee Waaqayyoo nyaachuu, qo'achuu, yeroo hundaa biyya lafaatiif ifuu akka qabnudha. Kun tajaajila mana qulqullummaa guyyaa guyyaan keessatti qorannaa keenya gara fuulduraa keessatti irra deebinee kan ilaallu ta'a. Namni tokko erga amanee waan oobdii mana qulqullummaa keessatti ta'u sana erga amanee erga cubbuun isaa dhiifamee fi erga fayye jechuudha. Erga amantiidhaan qajeelaa ta'e jechuudha. Hin qulqullaa erga Waaqayyo sun qulleessa hafuura isaatiin kana booda maal ta'uu qabu? Cubbuutti deebi'uu qabu. Jireenya biyya lafaatti deebi'uu qabu. Namni tokko erga amanee fayyee jireenya biyya lafaatti deebi'uu qabu. Maal gochuu qaba ree? Yeroo hundaa kadhachuu qaba.
Yeroo hundaa qorachuu qaba. Sagalee Waaqayyoo nyaachuu qaba. Kana booda biyya lafaatiif ifa ta'uu danda'u qaba. Kun qulqullummaa jedhama. Fuulduratti ilaalla. Kanaaf kutaa qulqulluu keessatti wantoota kana sadeen agarra. Har'uma jalqabni obboloota kun har'uma sagalee Waaqayyoo ammam ifachaa jirtu. Sagalee Waaqayyoo ammam nyaachaa jirtu. Ammam kadhachaa jirtu. Ammam biyya lafaatiif ifa ta'aa jirtu. Kun waan of qoruu fi of qoruu qabdan tokko keenya ilaaluu qabnudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo hundumaa fuula Waaqaa duratti akka dhiyaannuuf cubbuu akka moonuuf inni nu haa gargaaru. Gooftaan dubbii dhageenya nuuf haa eebbisu. Dubbii kanaan jijjiiramnee warra yeroo hundumaa kadhatan, warra yeroo hundumaa hafuuraan guutaman, warra yeroo hundumaa dubbii kana nyaatanii kadhannaadhaan hafuuraan guutamanii sagalee Waaqayyoon nyaatanii biyya lafaatiif ifa ta'an akka taanu Waaqayyo dubbii dhageenya nuuf haa eebbisu. Guddaa eebbifamaa jechaa kadhata gabaabaa godhannee walitti qabnaa hin kadhannaa. Yaa isa qulqulluu abbaa keenyaa Waaqarra isa jiraattu galataa addaa qabannee fuula kee duratti dhiyaannaa waa'ee yeroo kanaatiif si kadhachuun akka nu barbaachisu dubbii kee nyaachuun akka nu barbaachisu biyya lafaadhaaf akkuma ilmi kee ifa ta'e nullee ifa ta'uu akka qabnu waan nu barsiifteef namni nyaanne jireenya hin qabu. Akkuma foonitti iyyuu namni nyaata foonii nyaata badu salafaa kana nyaanne akka jiraachuu hin dandeenye. Karaa hafuuraa immoo dubbii keetti adda baanaan ammam du'uun ammam akka duunu waan nu barsiifteef maqaa ilma kee Yesuusiin bara baraan si haa galatu. Amma immoo adaraa dubbii kee wajjin akka walii gallu adaraa yeroo hundumaa dadhabbii malee dhibaa'ummaa malee akka kadhannu dubbii kee akka nyaannu nyaachuu qofaa miti biyya lafaatiifis akka ifa taanuuf ati nu gargaari. Yeroo keenyaaf hundumaa irratti ulfaadhu waan hundumaatti fedhi kennuuf haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuusiif jedhi yaa Abbaa. Ameen.